Kabajamtoota daawwattoota wiirtuu miidiyaa bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Sagantaan keenya kun sagantaa karra hayyuuti. Egaa dhimma ijoon biyya yeroo ammaa kanatti dargaggoo akka ta'e ni hubanna. Diinagdee gidduu jiru. Dargaggeessuma jechuuf diinagdee jechuun walitti firoomsine yoggaa ilaallu. Maffaan immoo dargaggeessi diinagdee boruuti. Humni har'a dargaggeessa jennuun kuni bor abbaa qabeenyaati, abbaa ijaarsati, abbaa diinagdee guddaa ta'a jechuudha. So diinagdee boruullee kan ijaaru dargaggeessa har'aati. Waa'ee dargaggeessaa gaaf kaasnu yoo nan gabaabsu diinagdee har'aatiif murteessaadha. Akkasumas diinagdee boruutiifis murteessaadha jechuudha. Wantoota ikoonoomii guddisuudhaaf barbaachisan keessa yoo ilaalle wantoota guguddaan afurtu jira. Wantoota afran san keessa kan jalqaba humna namaati. Humna namaa gaaf jennu namuma callisee jiru miti. Humna namaa dargaggeessa ta'e, humna namaa hojjechuu danda'u, humna namaa fiigee waa oomishuu danda'u, barachuu danda'u, guddachuu danda'u jechuudha. So jalqabarra jira jechuudha. Lammaffaan ammoo entrepreneurshipidha. Kan jedhu fakkeenyaaf humni ganama dhufaa qalbiin galgala dhufa jedhu. Kana gidduutti humni dargaggoo gara ganamaa akka jirudha kan himame natti fakkaata. Qalbiin gara galgalaatti kana keessatti mammaaksa kanarraa dargaggeessi maal hubata jettee? Warraaqsi wanti jedhamu kun siyaasa keessa sin jira, diinagdee keessa sin jira. Fakkeenyaaf giloobaalii yoo argite addunyaan warraaqsa diinagdee gosa shanaffaarra geechee jirti jechuudha. Warraaqsa industirii jedhameeti kan level godhamu yeroo baay'ee jechuudha. Yeroo baay'ee anumarraa dabalatee warraaqsa gaafa jettu waa'een warraaqsaa fincila ta'ee kasitti mul'atu jira. Adeemsumti warraaqsa diinagdee jedhamu kun saayinsiin isaa maali? Yoo horii of harkaan qaban yoo dureessa hin taane garba ta'an akkuma kana duraa jechuudha. Garee wayiititu lafa keenya irratti qe'ee keenya irratti dureessa ta'a fooqii ijaarrata. Nu hin kireeffanne. So siyaasa ture san keessa Oromoon baay'uma dhiibbame. Baay'ee dhiibbame. Dhiibbamu qofa osoo hin taane bara Atsee Haile Sillaasee immoo yoo nan sii kaase systematically Oromoo level godhan. Level godhan gaafa siin jedhu Oromoodhaaf maqaa baasan. Maal jedhaniin Oromoon qottuudha. So Oromoon magaalatti galee daldalu, magaalatti galee industirii horachuu, manufacturing yookaan immoo warshaalee qabaachuun isaaf hin malu. Magaalaatti galuu akka sodaatu godhee jechuudha. Amma dargaggeessi keenya Finfinnee kanatti hin argita waan ta'eef karaa irratti hin argitu. Kan caammaa qulqulleessu hin argitu, kan daldala xixiqqoo hojjetu hin argitu. Biizinesiin xixiqqoon hojjetamu guuteera magaalaa kana keessa hin beektu waan ta'eef as keessa oolte waan ta'eef na caalaa keessa deemtu. San keessatti engaging godhu maal akka ta'e beektaa? Waan Atsee Haile Sillaasee faan irratti hojjetaniif hawaasa kana. Oromoon weerara guddaatu irratti gaggeeffame diinagdeen akka hin guddanneef lafti isaarraa fudhatame horii isaarraa fudhatame kuun hin ajjeeffame fardi siidaa dabaleellee kanuma keessatti kan fudhatame so baay'ee dhiibbame bara dargiitis taanani in fact dargiin dhufee lafa muraasa deebiseef Oromoodhaaf akka yaadametti akka abdatametti akka finciletti waan warraaqsa siyaasaa gaggeessaa ture san gara diinagdeetti baay'inaan waan shiifti godhee hin jiru. Maaltu jalaa dhokate jetteesti mul'ata? Tokkoffaa maaltu nu jalaa dhokate yoo naan jette maal beekna siyaasa keessatti qabsaa'u barreerra. Bara dheeraadha. Bara Taaddasaa Birruu fa'aa bara Baaroo Tumsaa fa'aa qabsoofneerra agarsiisneerra baay'ee. Haayilee Fidaa fa'aanis agarsiisaniiru. Isa boodas immoo namoonni dhufanii ittuma cichan qabsoo kana keessatti jechuudha. Nu illee ijoollee ta'anii haga eebbifamni haga yoo kanaatti waa'ee siyaasa irratti umurii keenya dabarsineerra jechuudha. Fakkeenyaaf amma hin beekta magaalaa kana keessa wal ta'u ta'eef warri sarvisii godhan yookaan astanagaa jedhuun afaan Amaariffaati. Warri nu tajaajilan kun ijoolleen keenya jechuudha. Fuula isaanii. Ormi kolfee gaashiyyee minaan asiin jedhanii si tajaajilu miti. Ijoolleen keenya garuu waan akkasii kana qaba. Itti immoo teeknika xixiqqoodha bara. Kolfuun waan asirraa irra sun qaba. Inda'um yoo kan kolfantu ta'e ni qabaatu. Yaa kolfuu bichaan bara umurii kee dheeressaa fayyaalessa si godhaa jaalala si baay'ee teeknikaalii kana kana fa'aatti agarsiisuu qabna. Fakkeenya waan na dinqu biyya kanaaf biyya alaan jirre biyya bakkeetti suuqii tokko seentee uffata barbaadde laallachuu dandeecha uffattee laaltee osoo hin bitin deemuu dandeessa. Biyya kanatti uffata lama kaastee laaltee
Yoo kan dhiistee deemtu ta'e Hojiin qabdu edes tapha. hojiin qabdu na dadhabsiisu dhufte siin jedhe wanni akkas jedhamu jiru biizinesii keessatti. Namni har'a hin binne boru bita. Namni har'a waa sirraa fudhatee hin deemne boru sirraa fudhata. Namni har'a yaadan jabaadhu siin jedhe boru waan ati oomishtu isa sirraa fudhata. Warra har'a wiirtuu miidiyaa jabaadhaa ijoollee siin jedhee maallaqa siin hin kennine boru maallaqa guddaa fidee dhufu. I promise fidanii dhufu. So biizinesiin har'a qofatti miti boruu fi kan hojjetamu waan akkanaa kana barsiisuu qabdaa jechuudha biizinesi. Biizinesii jalqabuun baay'ee nama dadhabsiisa. Wanni salphaadhaan dhufu hin jiru. Biizinesoota addunyaa kanarratti jalqaban keessaa parsantii 90 hundumtuu hin kufa. Parsantii 90 san keessaa warra kufe san keessaa hojiitti deebi'ee kan yaalu parsantii 10. Namoonni keenya baay'een seenaa xinxaaluu, siyaasa xinxaaluu, waa'ee afaanii xinxaaluu, waa'ee aadaa xinxaaluu baay'ee jira. Miidiyaan illee san irratti fookasii kenna. Namoonni waa'ee biizinesii xinxaalanii fi dargaggeessatti opportunity akkanaati jira. San keessa moo galtan akkana kanarratti sappoorti sin goona jedhumu baay'een jiru. Leenjii dargaggeeyyii hojii kennu baay'ee hin qabnu.